odeeffannoo waancaa Afrikaatti wal qabatanitti darba. Waancaan Afrikaa marsaan 35ffaan karaa ho'aa fi hawwataa ta'een Morokootti gaggeeffamuu isaatti fufeetii jira. Taphoonni ramaddii lammaffaa taphatamatti kan jiranii taphoonni ramaddii lammaffaa kaleessa ramaddiin fi akkasumas taphatamaniitii jiru. Taphoota eegamaa turan keessaa kaleessa Cote d'Ivoire Cameroon waliin ramaddii jalatti goolii tokko qixaanii kan xumurte. Shaampiyooniin dorgommicha Cote d'Ivoire akkasumas shaampiyoonii Afrikaa shanii Cameroon waliin taphatteen goolii tokko qixaanii kan xumuruu dandeesse. Taphni kun tapha jabaadhaa kan ture, morkiin kan itti mul'atedha. Egaa tapha kanaan Amad Dialloon daqiiqaa 51 irratti goolii Cote d'Ivoire ittiin dursitu galchee ture. Garuu daqiiqaa 5 booda daqiiqaa 56 irratti Cameroon dhiibbaa uumtee taphachuu isheetiin taphataan Cote d'Ivoire Koonaan garee isaa irratti galchuudhaan taphni goolii tokko qixaanii kan xumurame. Amad Dialloon tapha jalqabaa irrattis goolii galchee kaleessallee goolii dabalee jira. Taphataan sarara qarqara mirgaa kilaba Manchester United taphattoota waancaa Afrikaa baranaa irratti ga'umsa fooyyee mul'isaa jiran keessaa kaleessas biyyi isaa qabxii tokko akka argattuuf gargaareetii jira Cote d'Ivoire jechuudha. Shaampiyoon dorgommichaa kaleessa istaadiyeemii Maaraakaachitti kan taphatte deeggartoonni hedduus direetti argamuudhaan tapha kana daawwataniitii jiru jechuudha. Tapha morkiin jabaan ittiin mul'atedha. Taphni biraa ramaddii kanarraa kan taphatame fi eegamaa ture kan Gaaboonii fi Mozaambiik taphatanidha. Mozaambiik seenaadhuma ishee keessattuu yeroo jalqabaatiif waancaa Afrikaa irratti injifannoo galmeessiteetii jirti. Mozaambiik goolii 3-2 Gaaboon injifattee jirtiin. Gaabooniif Per Emerick Aubameyang ga'eessi gana 34 daqiiqaa 45 irratti goolii galchuu danda'ee jira. Akkasumas Maasondaan 76 irratti goolii kan galchee. Taphattoonni Mozaambiik Faizal Bunga daqiiqaa 37 irratti, Geeni Katamo daqiiqaa 42 irratti peenaaliitiidhaan, Diago Kalila daqiiqaa 52 irratti gooliiwwan injifannoo galchaniitii jiru. Mozaambiik gareen kun egaa tilmaamni isaaf kenname jalqaba irratti laafaadha kan ture, garuu akkasumattuu garee qindaa'aa akka ta'e himamaafii ture. Tapha kaleessa Gaaboon waliin taphate irrattis kana mul'isuu danda'ee jira. Istaadiyeemii Agadir irratti taphni kun kan taphatame. Mozaambiik seenaa hirmaannaa waancaa Afrikaatiin injifattee hin beektu. Bara kana garuu seenaa sana jijjiiruu dandeessee jirti. Dorgommii waancaa Afrikaa irratti injifannoo jalqabaa galmeessuu dandeessee jirti. Marsaa 35 irratti argama waancaan Afrikaa jechuudha. Ramaddiin eejalatti taphni Equatorial Guinea fi Suudaan injifannoo Suudaaniin xumuramee biyyattii waraana waliin keessa jirtu. Suudaan waggaa 13 booda waancaa Afrikaatiin injifachuu dandeesseetii jirti. Taphni kun egaa lammiilee Suudaan waraana walii keessa jiraniif yeroofis ta'u boqonnaa ni ta'a fi kan abdatame. Egaa tapha kana booda suuraaleen garaagaraa keessattuu lammiileen Suudaan iddoo garaagaraa akkasumas istaadiyeemii san keessatti argamuudhaan tapha kana daawwachaa turan imimmaaniin gammachuu isaanii ibsatan mul'ateetii jira. Egaa biyyattii keessatti yookiin Suudaan keessatti erga bara 2023 ta'e galee lammiileen miiliyoona 13 ol qeef qabeenya isaaniirraa buqqaanii jiru. Lammiileen 150 ol ammoo lubbuu qaalii dhabanii jiru. Waraanni waliin dheebuu aangotiif aangawoonni biyyattii geggeessaa jiran lammiilee biyyattii akkaan kan harcaasaa jiraachuu ta'uusaa beekamaadha. Egaa biyyattiinis haaluma kana keessa teesseeti waancaa Afrikaa irratti kan hirmaatte. Suudaan injifannoo jalqabaa erga bara 2012 as galmeessuu dandeesseetii jirti. Injifannoon Suudaan kun injifannoo guddaadha jedhamee jira. Saul Koko taphataa jedhamu taphataa Equatorial Guinea daqiiqaa 74 irratti garee isaa irratti kan galche. Kanaanis injifannoo argachuu dandeesseetii jirti. Casablanca irratti taphni kun kan taphatame jechuudha. Egaa Suudaan taphichaan injifachuu dandeessee jirti. Qabxii 3 milkeeffachuu dandeessee jirti jechuudha. Waancaa Afrikaa kanaan taphni kaleessa ramaddii kanarraa eegamaa turee fi Aljeeriyaan marsaa ittaanutti darbuu ishee mirkaneeffatte. Burkina Faso waliin istaadiyeemii Mooti Mola El Hassan irratti taphatamedha. Tapha kana Zizuun direetti argamuudhaan daawwateetii jira. Kubbaa miilaa addunyaa keessatti maqaa guddaa kan qabu badhaafaman Ballon d'Or akkasumas leenjisaan duraanii taphataan duraanii Real Madrid Zinedine Zidane ilmi isaa
Luka Zidane garee biyyaalessaa Aljeeriyaatiif kan reegaa ta'uudhaan kan taphachaatee jiruga ilma isaa kana daawwachaatee jira Aljeeriyaa ta'uunsaa beekamaadha abbaan fi haatiin Zidane inni Firaansitti dhalate achitti lammummaa fi akkasuma garee biyyaalessa Firaansiif haa taphatu malee amma immoo ilmi isaa Luka Zidane biyya abbaa isaatiif taphachuu irratti argama Aljeeriyaadhaaf taphoota lamaan hiriiree jira taphoota lamaan gooliin keessummeessine kaleessallee goolii 1-0 Aljeeriyaan injifattee jirti tapha jalqabaa Suudaan goolii 3-0 kan injifatanii egaa kaleessa injifachuu isheetiin Aljeeriyaan marsaa itti aanuuf darbuu dandeessee jirti waancaa Afrikaa baranaa irratti biyyoota 24 hirmaata biyyoonni hamma yonaatti marsaa 16tti darbuu mirkaneeffatan biyyoota afur gaaniiti jiru Aljeeriyaanis biyya afuraffaa ta'uu dandeesseeti jirti jechuudha egaa kaleessa Riyad Mahrez taphataan duraanii Manchester City fi akkasuma Leicester City amma haalii keessa taphachaatee jiru kilaba Saudi Arabiyaa Mahrez daqiiqaa 23 irratti peenaalitiidhaan goolii injifannoo Aljeeriyaa galchuu dandeetii jira Mahrez goolii sadaffaa waltajjichaati kan galche amma baay'ina goolii galchuu waancaa Afrikaa isaatu dursaa jira Riyad Mahrez tapha ramaddii jalqabaa Suudaan goolii 3-0 injifatan irratti goolii lama galchuun isaa ni yaadatama kaleessa goolii tokko galchee jira kanaaf baay'ina goolii galchuu waancaa Afrikaa marsaa 35ffaa kana goolii 3 Riyad Mahrez dursuu irratti argama taphataan kun egaa ga'umsa dinqiidha kan mul'isaa jiru waltajjii kanarratti akka walii galaatitti waancaa Afrikaa irratti goolii 9ffaa isaatti galchuu kan danda'e Riyad Mahrez egaa taphattoota qarqara mirga akkasuma bitaatiin taphachuu danda'anii fi sarara fuulduratti illee yoo hiriirsan nama hin saalfachisne keessa taphataan kun lammiin Aljeeriyaa Riyad Mahrez tokkodha Aljeeriyaan bara 2019 shaampiyoonii Afrikaa turte bara kanallee carraa shaampiyoonii ta'uu akka qabduudha kan himamaatee jiru biyyoota shaampiyoonii ta'uudhaaf carraa qaban keessa Aljeeriyaanis ishee jalqabaati taphoota lamaan taphattee injifachuudhaan marsaa itti aanutti darbuu dandeetteeti jirti jechuudha waancaa Afrikaa kanaan gaafa sanbataa taphoonni taphataman jiru taphoota sanbataa taphataman ilaaluudhaaf keessattuu ramaddii jalatti biyyoonni baha Afrikaa Ugaandaa fi Taanzaaniyaan goolii tokko qixaanii kan xumurani goolii galchuudhaan dursa kan qabat Taanzaaniyaadha Musovaan peenaalitiidhaan daqiiqaa 59 irratti sana booda daqiiqaa 80 irratti Ikpezu taphataan jedhamu Ugaandaa wal qixxeessee taphni biyyoota baha Afrikaa lameen kana goolii tokko qixaanii kan xumurame gaafuma sanbataa Naayijeeriyaan Tuniziyaa goolii 3-2 injifattee jirti marsaa itti aanuuf darbuu dandeessee jirti Naayijeeriyaan sararri fuulduraa Naayijeeriyaa waancaa Afrikaa kanarratti biyyoota hirmaataa jiran keessaa akkaan sodaachisaa fi taphattoota jajjaboo kan of keessatti hammateedha Victor Osimhen daqiiqaa 44 irratti Wilfred Ndidi 50 irratti akkasuma Ademola Lookman daqiiqaa 67 irratti gooliiwwan injifannoo garee biyyaalessaa Naayijeeriyaa galchanii jiru Naayijeeriyaan goolii 3-0 dursaa turte daqiiqaa dheeraadhaaf hamma daqiiqaa 73tti daqiiqaa 73 booda garuu gareen biyyaalessaa Tuniziyaa goolii lama galchee lama qofa miti sanaa oliyyuu galchuudhaaf carraa argatee ture booda irra garuu taphichi injifannoo Naayijeeriyaatiin kan xumurame Taalabiin daqiiqaa 74 irratti akkasuma Abdiin daqiiqaa 87 irratti peenaalitiidhaan taphattoota gooliiwwan injifannoo garee biyyaalessaa gooliiwwan lamaan garee biyyaalessaa Tuniziyaa galchanidha egaa Naayijeeriyaan marsaa 16 darbuu ishee mirkaneeffatteeti jirti gaafuma sanbataa Benin Botswana goolii 1-0 injifattee jirti Roche taphataan jedhamu daqiiqaa 28 irratti galchuu dandeetii jira ramaddii jalatti Benin fi Botswana kan waliin taphatanii ramadduma kana jalatti Senegal fi Republic Democrataa Congo goolii tokko qixaayyoo xumuran Sadio Manen Senegal fi Cedric Bakambuun akkasuma garee biyyaalessaa Republika Dimokiraataa Koongootiif taphattoota goolii galchanidha. Jimaata Zaambiyaa fi Comoros goolii malee akkasuma Morookoon qopheesstuun waltajjii kana Maalii waliin goolii tokko qixaanii kan xumurte. Brahim Diaz penaalitiidhaan akkasuma Siyaaw Yookoo taphataa jedhamu dha kan goolii qixxeessituu Maalii galchuu danda'e. Egaa Morookoon osoo injifattee carraa marsaa taanutti darbuu qabaatti ture ammallee biyyattii waancaa Afrikaa baranaa irratti tilmaama shaampiyoonummaa olaanaa argatte Morookoodha. Tapha hamma yoonaa taphattenis ga'umsa gaarii mul'isaati kan jirti. Numaayyuu gareen biyyaalessaa Morookoo waancaa Afrikaa qofa osoo hin ta'in waancaa addunyaa barana gaggeeffamu irratti biyya Afrikaa jalqabaa shaampiyoonii ta'uudhaaf carraa qabaachuu danda'u akka ta'edha taphattoonni gameeyyiin hedduun dubbataati kan jiran. Odeeffannoo biraatti yoon darbu
badhaasni Globe Award Globe Soccer Award kaleessa Dubaayitti kennamee jira. Badhaasni kun taphattoota jajjaboo akkasuma gareewwan ciccimoo kubbaa miilaa kan dhiiraa fi dubaraatiif kan kennamudha. kaleessa taphataa cimaa bara kana ta'uudhaan kan filame badhaafama badhaasa Ballon d'Or lammii France Ousmane Dembélé taphataan kilaba Paris Saint-Germain Dembélén badhaafama dorgommichaa ta'uu danda'ee jira. Bara dorgommii darbeen egaa taphataan sarara fuuldura kilaba Real Madrid Vinicius Junior badhaasa Globe Award badhaafamuun isaa ni yaadatama. Egaa bara kana garuu Ousmane Dembélé badhaasicha kan fudhachuu danda'e. Kaadhimamtoonni Ousmane Dembélé, Vitinha, Mbappé, Rafinha fi Lamine Yamal ture. keessattuu morkiin Lamine Yamal fi Ousmane Dembélé cimaa ture. Boodarra garuu Ousmane Dembélé badhaafama badhaasa Globe Soccer ta'uusaa kan mirkaneeffate jechuudha. Dargaggeessiin sarara fuuldura kilaba Barcelona fi garee biyyoolessa Spain Lamine Yamal taphataa sarara fuuldura cimaa jedhamuudhaan kan filame. Dembélé, Kivicha, Kvaratskhelia, Mbappé, Rafinha waliin kan kaadhimame. Lamine Yamal badhaasicha fudhachuu dandeetti jira. Leenjisaa cimaa jedhamuudhaan leensaan Paris Saint-Germain shaampiyooniin Champions League Europa Paris Saint-Germain Luis Enrique leenjisaa cimaa ta'uudhaan kan filamani. Enzo Maresca leenjisaa Chelsea waancaa mo'amtoota kilaboota addunyaa garee fudhate qabatanii ture. Leenjisaan Barcelona Hansi Flick akkasuma kan Arsenal Mikel Arteta fi kan Real Madrid Xavi Alonso kan himamtoota turanii kanneen keessaa Luis Enrique leenjisaa cimaa jedhamuudhaan badhaasicha fudhachuu dandeetti jira. Garee cimaadhaan Paris Saint-Germain kan fudhate kan himamtoonni Barcelona, Chelsea, Flamengo, Liverpool turanii Paris Saint-Germain badhaasicha fudhachuu dandeetti jira. Akkasuma garee cimaa dubartootaatiin gareen dubartoota Barcelona injifatee jira. Kan himamtoonni Arsenal, Chelsea fi Juventus turanii Barcelonaan badhaasicha fudhachuu dandeetti jira. Garee dubartootaatiin dubartii cimtuu kubbaa miilaa bara dorgommii jedhamuudhaan Aitana Bonmatitu kan filame. Barcelona irraa kan fidhamte taphattuun kun egaa badhaasa Ballon d'Or dubartootas fudhattee jirti. Alessia Putellas, Alessio Russo akkasuma Mariona Caldenetti fi Malice Dumornay taphattoonni jedhaman kaadhimamtoota turanii Aitana Bonmatiin badhaasicha fudhachuu dandeessee jirti. Badhaasa taphataa dargaggeessan Desire Doué Paris Saint-Germain irraa kan badhaafamuu danda'e. Kaadhimamtoonni Arda Güler Madrid irraa, Kubarstiin Barcelona irraa akkasuma Joao Neves fi Kenan Yildiz ture. Badhaasa dargaggeessaa cimaa Desire Doué injifachuu danda'ee jira. Sarara gidduu irratti Vitinhaan Paris Saint-Germain irraa badhaasicha taphattoota Paris Saint-Germain hedduminaan kan fudhachuu danda'ani. Bellingham, Cole Palmer, Pedri, Joao Neves waliin kan kaadhimame. Kaadhimamtoota kanneen caaluudhaan Vitinhaan badhaasa kana fudhachuu kan danda'e jechuudha. Odeeffannoo Premier League England itti darbu. Premier League England torbeen ayyaana qillee yookiin bara haaraa Boxing Day itti feetii jira. Kaleessa taphoonni lama yoo taphataman Sunderland Leeds United waliin taphate goolii tokko qixaan akkasuma Crystal Palace Selhurst Park irratti Tottenham Hotspur simate goolii 1-0 kan mo'ame. Tapha Palace fi Tottenham irraa eegaluudhaaf Tottenham goolii daqiiqaa 42 irratti Green Garchen qabxii 3 milkeeffachuu kan danda'e. Tottenham qabxiin inni argate qabxii barbaachistuu turte. Palace garee salphaan turre dirree isaa irratti keessattuu taphni Sunderland fi akkasuma Leeds kan goolii tokko qixaan xumurame. Simon Adingra Sunderland fi Dominic Calvert-Lewin Leeds United if taphattoota goolii galchanidha. Adingraan egaa beeksisaa Cote d'Ivoire waancaa Afrikaa irratti waamicha hin taasifnee fi inni garuu Sunderland keessatti yeroo dinqii dabarsaa jira. Cote d'Ivoire Adingraadhaaf waamicha taasisuu dhabuun maybe egaa dorgommii kana irratti imalli ishiin taasistu dhiibbaa irratti uumuu danda'a fi kan eegamu. Egaa taphataan kun amma Sunderland keessatti yeroo dinqiidha kan dabarsaatii jiru. Gooliiwwanis galchuu irratti argama. Gaafa sanbataa dursitoonni liigichaa Manchester City, Arsenal fi Aston Villa milkaaniitii jiru. Keessattuu taphni City Ground irratti Manchester City fi Tottenham Nottingham Forest tapha eegamaa ture. Tapha kanaanis Manchester City goolii 2-1 injifatee jira. Tierney Reinders, Ryan Cherkin gooliiwwan injifannoo garii Pep Guardiola yoo galchan. Omar Hutchinson daqiiqaa 54 goli mo'amu jala Nottingham Forest hin baasin taphataa galcheedha jechuudha. Taphni biraa gaafa sanbataa taphatamee fi eegamaa ture tapha
Chelsea fi Aston Villa ture taphni kun injifannoo Aston Villa goolii 2-1 kan xumurame Aston Villa dhaaf Oli Watkins daqiiqaa 63 fi 84 irratti goolii injifannoo galchee jira gareen Unai Emery taphoota 11 walitti aansee mo'ateetti jira goomsa ajaa'ibaa irratti argama gareen kun egaa goolii galchuudhaan dursa kan qabate garee Enzo Maresca Chelsea ture daqiiqaa 37 irratti Joao Pedro boodarra garuu boqonnaa deebii jijjiiramee gara direetti kan seenee Aston Villaan guutumaan guututti caalmaa fudhachuudhaan goolii 2-1 injifatee qabxii 3 milkeeffachuu dandeetee jira jechuudha. Arsenaalis gaafuma sanbataa goolii 2-1 Brighton injifatee jira. Martin Odegaard dursaan taphattoota akkasuma Ruuter taphataan sara fuulduraa kilaba Brighton Hove Albion garee isaarratti galchuudhaan Arsenaal injifatee jira. Gomez goolii tokkitti Brighton mo'amuu jalaa hin baasin kan galchee jechuudha. Brentford goolii 4-1 Bournemouth injifatu. Shed hat-trick hojjetee jira. Taphataan kun egaa Kevin Shed daqiiqaa 7ffaa 51ffaa 96ffaa irratti goolii 3 galchuudhaan hat-trick hojjetee jira. Akkasuma Petrovic daqiiqaa 39ffaa irratti taphataa Bournemouthidha garee isaarratti galchuudhaan Brentford akka injifatuuf gumaachee jira. Semenyoon daqiiqaa 75ffaa irratti goolii Bournemouth taphataa galcheedha. Taphni Liverpool fi Wolves goolii 2-1 Liverpool kan injifate. Gravenberch daqiiqaa 41ffaa irratti Florian Wirtz daqiiqaa 42ffaa irratti gooliiwwan Liverpool taphattoota galchanidha. Akkasuma Boyenon goolii mo'amuu jalaa Wolves hin baasin galchee jira. West Hamis diree isaarratti Fulham mo'amee jira. Raul Jimenez daqiiqaa 85ffaa irratti goolii injifannoo Fulham galchee jira. West Ham barichaan ga'umsa laafaa mul'isaa jira. Tapha torbe ayyaana qillee kanaan gaafa jimaataa yoo eegale jechuudha. Manchester United goolii 1-0dhaan Newcastle injifachuudhaan kan eegale. Dorkuun goolii injifannoo kilaba kanaa galchuu dandeetee jira jechuudha. Torbeen ayyaana qillee kan Premier League England boru egaluudhaan kan itti fuunni ta'a jechuudha. Burnley, Newcastle, Chelsea, Bournemouth, Nottingham Forest, Everton, West Ham, Brighton, Arsenal, Aston Villa, Manchester United, Wolves waliin ni taphatu. Premier League England kan Arsenal qabxii 42 dursaa jira. Manchester City qabxii 2 hanqatee 40 ta'an. Aston Villa qabxii 1 City hanqatee 39 sadarkaa sadaffaa irratti argama. Liverpool qabxii 32 afuraffaatti ol dhufee jira. Chelsea 29, Manchester United 29 qabaachuudhaan sadarkaa 5ffaa fi 6ffaa irratti argamu. Amma morkiin waancaa kilaboota sadii gidduutti ta'aa jiraachuu isaati kan namatti akeeku. Garaagarummaan gidduu isaanii jiru qabxii 3 qofaa. Arsenal qabxii 42, Aston Villaan sadarkaa sadaffaarra jiru qabxii 39 sadarkaa sadaffaarra kan ta'e jechuudha. Qabxii 3 qofaanii kan hanqate. Sadarkaa gadii keessatti West Ham, Burnley fi Wolves ni argamu. Keessattuu Wolves waan dhumatee fi kan fakkaatu taphoota torbe 18 taphatee taphoota 16 mo'amee tapha 2 qofaanii kan qixa ba'e qabxii 2 qofaan sadarkaa dhumaarratti argama. Egaa Wolves sadarkaa yaaddoo keessa jiraachuu isaati kan namatti mul'isu. Burnleynis qabxii 12 qofa qaba. West Hamis qabxii 13 qofa qabaachuudhaan sadarkaa 18ffaa 19ffaa fi 20ffaa irratti argamu jechuudha. Baay'ina goolii galchuu Premier League England taphataan sarara fuulduraa kilaba Manchester City Erling Braut Haaland goolii 19 dursaa jira. Taphoota 18 taphatee jira. Taphataan kun bara kana haala kanaan kan itti fudhatee rikoordiiwwan hedduu fooyyessuu akka danda'udha. Taphataan Brentford Igor Tudor goolii 8 hanqatee goolii 11 sadarkaa lammaffaarratti argama. Semenyoon goolii 9 qaba. Kiitiken 8 qaba. Calvert-Lewin 8, Richarlison, Morgan Rogers akkasuma Phil Foden, Walter Meede, Welbeck, Mateta taphattoota goolii 7 qabanidha jechuudha.